Tole, yoo yaashama harka fuuni jaallan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hoggonoota jaarmaya aabaa oboo idil-addunyaa walgahii kanarratti argamtan akkasumas qondaalotaa fi miseensota waraanaa dirreerraa haala yeroo ulfaataa kana keessatti yeroo teessan fudhatanii gidduutti argamtan hoggonoota godinaa, hoggonoota gamtaa, gurmuulee sadarkaa adda addaa irra jirtan hayyoota Oromoo fi gameeyyii qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif jinfuu taatanii wareegama kaffalchiisaa akka wareegama kaffalametti firii gochuudhaaf tattaafachaa jirtan hunduma keessaniinuu irra deebinee baga ittiin isin ga'ee baga walumaanuu geenye waliin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan jaallan hoggonoota godina Awurooppaa kan gurmuu ayyaantuu dagaatii fi gurmuu buruusoo baruu gurmuu tumsoo waboo jaarmiyaalee hawaasaa naannoo sana jiran hunduma keessanuu qoonni isin bara kana qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif bahachaadhaa jirtan ol aanaadhaa isin dinqisiifannaa fakkeenya isin godhannaa isiniin maqaa keessan gaariidhaan bobbaanee gallaa guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa baga guyyaa kana ittiin geessan isin jechuun barbaade isiniinis addatti immoo gaafa guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 yaadannoon guyyaa kanaa yaadannoo wareegamtoota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof jecha manaa bahanii wareegaman hunduma isaa kan guyyaa kana keessatti akka daawwititti laallee itti yaadannuudha jechuudha. Akkuma jaalli keenya reefu dirreerraa ibsa godhuudhaaf yaale ajjechaan jumlaa bu'uura hoggonoota adda bilisummaa Oromoo shinniggatti wareegamanii san godaannisa hamaa Oromoo irratti caba wareegama qabsoo bilisummaa Oromoo qacalummaa isaa keessatti isa mudate san hangafa wareegamaatillee ta'uu baatu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu'uureeffama qabsoo tanarraa kaasee jaallan bu'uureessitoota qabsoo tanaa jaalalee moogiltuutii fi jaal hundee sheemaamirra shaaffaan warra murna dura qabsoo tanaaf gadi ba'ee qawwee dhukaase odoo haddaan hin hafin guyyaa tokko bakka takkatti lola wal fakkaataadharratti wareegaman kan yoo arraan tana namni lola sanirraa hafe nama lama hin caalle har'a lubbuun jiran jaal Dhugoomsaa Dhugaasaa jaalaama Bakar nama jaamu warra lubbuudhaan jiran ka'arra jiranirraa kan hafe jaallan bara sanaas bakka takkatti Oromummaaf jecha Oromiyaaf jecha cilee tahanii dhabamanii qabsoo tana akka qaanqeen dhalootatti aanuu dhaaltee galma ga'umsa isiitiif wareegamatti kaffaltuuf ajjechaan jumlaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabuun isaarraa nu mudate jenne jechuudha. Kanaaf guyyaa kana hunda jaallan kana hunda kan itti yaadannu wareegama jaal Mul'is Gadaa guyyaan itti yaadannu wareegama jaal Buruusoo Boruu guyyaan itti yaadannu wareegamni jaal Ayyaantuu Dagaa guyyaan itti yaadannu wareegamni gurmuu shamarran waboodhaa kan saala isaaniitiin odoo addaan hin baasin Oromummaaf jecha Oromiyaaf jecha wareegaman hunda isaa guyyaan itti yaadannu guyyaa Ebla 15 guyyaa gootota Oromoodhaati jennetti amanna jechuudha. Kanaaf guyyaan kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa seena qabeessa, guyyaa ulfina qabeessa, uummata Oromoo biratti sadarkuma idil addunyaattu uummanni Oromoo guyyaa olaantummaadhaan gootota isaa kan beekaanis ta'e wallaalaan achi buuteen isaa dhabamte kan baay'ee irraan tanaa ala laalaadhaa hafaa jiru warra akka jaal Nadii Gammadaa warra akka Abbaa Gadaa Dabbasaa Guyyoo guyyaan itti qalbiidhaan alatti uummanni Oromoodhaa eegaa yaadatus guyyaa kana keessatti argama jechuudha. Kana yaadachuun qofti murteessaan turre jaallan. Guyyaan Oromoon ajjechaadhaaf ajjechaa jumlaadhaatiin itti dhabamaa baate arran jalqabne bu'uundeeffama qadhaaba kanaa dura jalqabe caba Oromoo irraa jalqabe cabiinsa sirna gadaa Oromoo irraa jalqabeetu ajjechaa jumlaadhaa ajjeefamaa jira. Qotamnee jira itti awwaalamaadhaa jira. Gabeetti baafamneet ajjechaa suukanneessaa hammeenyaa olii Oromummaaf ajjeefamaadhaa jira. Kanaaf guyyaa kana guyyaa seena qabeessa jennee yaadannu guyyaa ajjechaa hamtuu guyyaa gochaa suukanneessaa akka maatii Mahammad Haaji Muusaa fa'aa guyyaan itti yaadannu guyyaa kana jechuudha. Akka maatii haadha Nashaa fa'aa Arsii Bahaatti yakka ajjechaa jirtuu waraabessa qalanii hidhanii waraabessa nyaachisan guyyaa itti yaadannuudha jechuudha. Guyyaa haadha gaayyoolee zoonii kibbaa keessatti Oromummaaf ilmaan sii gumaachite itti yaadannutu guyyaa kana.
guyyaa gadaameessi haadha Oromoodha. Oromummaadhaaf jecha wareegama hanqana hin je'amne kaffaleetu guyyaa kana keessatti yaadatama. Waan ta'eef guyyaa kana bakka guddaadhaan yaadanna Oromoon. Bara baraanis itti fufa. Bilisummaa boodaas numa yaadan. Kanaaf kanarratti guyyaa kana yaadachuu qofaan furmaata keenya eegganna, hiree teenya eegganna osoo hin taane guyyaa kana firii isaa itti gochuuf, wareegama kanatti firii gochuuf jabaannee hojjechuun qabsaa'ota keenya yaadachuu qofaan wareegama isaanii san firii itti gochuudhaan guyyaa itti nuti dhaabbannee eenyummaa keenya, olaantummaa keenya diina keenyatti agarsiifnu guyyaan birmadummaa keenyaaf gonfachuudhaaf waadaa keenyatti haaromfannu guyyaa kana jenneet amana ummanni keenya akka ummata Oromootti akka dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ABO'n waggoota 50 dabreef wareegama hangana hin jedhamne qabsoo Oromoodhaatiif kaffaluu danda'uu isaatiin kan itti galateeffannu ta'a jechuudha. Jaallan wareegaman waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan ta'a haalarra keessa jirruuf ammoo akka barnoota nuu ta'utti akka bu'aarraa harkannutti akka wareegama isaanii san firii itti goonutti imala warraaqsaa gufuu fi gufaata qabsoo keessatti nama mudatu hunduma isaatu haala warra matarra taa'ee qabsoo irra taa'uu barbaadu qofarraa amanamaa taanee jiraanna osoo hin taane kaayyoo teenyaaf amanamaa taanee jiraanna. Qabsoo teenyaaf amanamaa taanee jiraanna. Wareegama abbootii teenya kan qabsoo tanaaf wareegamanii san dabarsinee diina hin nyaachifnuuf arraffamna, tuffatamna. Kanaaf uummanni keenya jabaannee jajjabaachuun dhiiraa fi dhalaadhaan harka wal qabannee wareegama kanatti firii godhuun yeroon isaa amma waan taateef waraana bilisummaa Oromoo dirreerraa rakkoo fi gidiraa hangana hin je'amneef rakkatee saaxilamaa jiru kana akka inni rakkoo qabsoo uummata isaatiif godhuu dadhabee diinatti akka harka hin kennanneef waan dandeenyuun waraana kana cinaa dhaabbachuun hayyama eenyurraa akka nu hin barbaachifne wal hubachiifachuudha qabna jechuudha. Na caalaa beektan waan ta'eef. Kanaaf jaallan guyyaa kana haala dabre hunduma keessattuu ifitti fudhannee haalli arra nuti keessa jirru maal fakkaate jennee yoo laalle gadadoo hamtuu bara hoggonsi isaa uummata isaa walitti qabuun caasaa isaa jabeessuun ulaagaa miseensota isaa waraana isaa jaarmiyaalee isaa hawaasa isaa akka sabatti bakka bu'ee qabsoo godhaa fi jiru san yeroo itti imala jalqabe kana guduunfaatti gochuudhaaf uummata kanaaf abdii taha jennee eenyutti arraas qabsoon teenya akkumas gadaa dabree warra mataa gubbaa qabsoo taa'uun ololli hawaasa irratti baname ololli miseensota jaarmee irratti baname qabsaa'ota abdii murachiisuuf miseensota abdii murachiisuuf deeggartootaa fi mararfattoota waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo abdii murachiisuuf jiilchuudhaaf sagalee namoota muraasaa qofaaf amanamoo yeroon itti tahamee humna qabsoo bilisummaa Oromootiif gadi baatee qabsoo teenya cinaa dhaabbachuudha qabne jettee dhaabbachaa jirtu yeroo itti gochaan jechaan hammeenyi irratti dalagamaadhaa jiru keessa waliin jira. Wareegamni waraana bilisummaa Oromoo qofaa dura taa'a osoo hin taane wareegama ulfaataa fuula keenya dura taa'a. Qabsoo teenyaaf jecha arrabsoo danda'uun qabsoo teenyaaf jecha qeeqa jallaa didachuun qabsoo teenyaaf jecha imala namatti amanamummaadhaarraa bilisa baanee imala kaayyootti amanamummaadhaa ifitti fudhannee qabsoodhaaf galma kaaneef san ceesisuun wareegama hoggonsa arraan tana qabsoo tana waliin gaggeessuudhaaf imala waliin jalqabnee jirru kanarra harka jira jechuudha. Jaallan mana kana keessatti argamtan. Abdii murachuuf isin teenya. Shirri siyaasaadhaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo qancarsuu fi abdii murachiisuu keessatti baroota dheeraadhaaf dalagamaa ture irraa barannee isa fuula keenya dura jiruuf if qopheessuun akka nurra jiraatu walaa quba qabaannu jechuu barbaanna. Kanaaf jaallan kabajamtoota haala ulfaataa kana keessatti addunyaarraa walitti dhuftanii rakkoo fi balloo hunda keessatti qabsoo teenyaaf bakka itti teenyu hin qabnu jireenya gadadoo hamtuudhaaf saaxilamaa jirra. Maatiin teenya biyyatti rakkoo dhuma hin qabne keessatti kufanii jiru.
ummanni Oromoo akka sabatti rakkoo fi gidiraa hangana hin je'amne keessatti biyya san keessatti gidirfamaadhaa jira. Addatti qabsaawaan ummata kanaaf gadi ba'ee bilisummaa ummata isaa barbaacha bosona keessatti garaa hidhatee miila qullaa ummata kanaaf du'uudhaaf wareegama kaffalaadhaa jiru yeroo itti hadu'e awwaalcha dhabu keessa jirra. Madoo keenya wallaannachuu dadhabuun qaanyii teenya. Du'aa keenya awwaallachuu dadhabuun qaanyii teenya. Goota wareegama lubbuudhaa saba kanaaf kannee ani du'ee sabni kun ifatti haa bahu je'ee du'aa jiru irratti qoosuutu baay'ee takka mataa keenya gannu cabsaadhaa jira. Warri irra gaaddisa jijjiirratee diroonii dhukachaadhaa biyyoota ollaa keessa sossee maqaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiin qabsaa'ota irratti duula banaadhaa jiru yeroon isaa gabaabduudha kana na amana. Seenaarraa waa hedduu baranne. Hoggansi qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif amanamaa yoo ta'e kaayyoodhaaf amanamaa yoo ta'e ummata isaatiifis amanamaa yoo ta'e qofa hoggansa ummata bakka bu'u ta'uu danda'a. Hoggansi ummata hiree murteeffannaa ummata Oromoo harka hoggansaa osoo hin taane harka waraana qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegama kaffalaa jiruutii fi harka ummata Oromoo akka jiru akka jiraachuus qabu jiraachaas ture beekuun dirqama hunda keenyaa ta'a jechuudha. Qabsoon baabura. Hoggansi kaleessa qabsoo tana abbummaadhaan ifitti fudhatee aanaatu isinii beeka jechaa tureef har'a hangalee PP tajaajilaa jiru impaayera tajaajilaa jiru wareegama ilmaan Oromoo kaffalchiisaadhaa jiru isa ture jechuudha. Seenaarraa waa hedduu baranne. Seenaarraa barachuu dadhabuun keenya ammaas walakkeessa keenyaaf gaaga'ama walafaan deebinee walirratti ololuudhaatiif hiree hamtuudhaaf saaxilamne jechuudha. Kun rakkoo qabsoo keessaa qabsoon irraa aanna kun rakkoo qabsooti jennee fudhanna. Imalli keenya fuula dura karaa dheeratu nu eeggata. Wareegamtoota keenya warra nuuf jecha wareegamanii guyyaa kana akka agarruuf ifi shamaa ta'anii baqanii ifa arraan tanaa kan nuuf ibsaniif seenaan bara baraan isaan haa yaadatu jenna. Hanga lubbuudhaan jirru imala warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti irraa eeggamu kamuu ifitti fudhannee qooda keenya baachuudhaaf qophiidha kaja'u anis kallattii tiyyaan kanii waadaa tiyya ifitti fudhadhuudha waan ta'eef asuma waadaa koo isinii galuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa gadaan gadaa walabummaa Oromiyaa haa ta'u impaayerri Itoophiyaa nu bakka hin bu'u hanga impaayerri Itoophiyaa jiru Oromoon nagayaan harkattu qaruutummaa fi abshaalummaan siyaasaa bara kana hoggansi siyaasaadhaa qabsoo ummataatiin beekamtii fi mul'ata harkatee aangoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuudhaaf qabsoo teenya gatii godhaadhaa jiru fudhatama akka hin qabne dura dhaabbannee itti agarsiifna. Nuti Oromoodha. Oromoo taanee dhalanne. Oromoo taanee jiraachuu hin dandeenyu yoo ta'e Oromoo taanee du'uun mirga keenya akkuma injiinar Tasfaa'uun Camadaa baanu seenaan isaa yaadatu barbaraan. Fayyaa ta'aa galatoomaa injifannoon uummata Oromoof yoon haasoo isinitti dheeressee nuuf kolcha. Ulfaadhu galatoomi jaalli hundee horii bulii